Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaaleetti hojii misooma qamadii irratti hojjetamaa jiru daawwatan. Akkasumas naannichatti aanaa Tulluu Guleetti misooma qamadii bonee kan bara 2015 eegalchiisanii jiru. Itoophiyaatti bara kana marsaa lamaan lafa hektaara miliyoona 1.3 jallisii bonee qamadiitiin oomishamaa jira jedhamee jira. Bal'ina isaa qabna daawwadha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaa'ii paartii badhaadhinaa naannoo Somaaleetti geggeeffameen booda naannichatti qamadii kilaasteraan misoomaa jiru daawwatan. Akkasumas koree hojii raawwachiistuu paartichaa waliinis qamadii jallisii bonee kan bara 2015 eegalchiisanii jiru. Naannoon Somaalee kanaan dura gogiinsaa fi beelaan beekamtu har'a seenaa haaraa keessa jirtis jedhaniiru Dr. Abiy. በድርቅ በረሃብ በሚታወቅ አካባቢ ውስጥ naannoo gogiinsaa fi beelaan beekamuutti bakka magariisaa fi misoomaa dhaabbanni hojii haaraa eegalchiisuudhaaf ga'uu keenyaan baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Guyyoota lamaan darbanitti koreen qindeessituun paartii badhaadhinaa yaa'ii murtee fi karoora gara fuulduraa irratti mari'achuun kallattii kaa'ee jira. Yaa'ichaan mata duree biyyi firii lammiileeti jedhuun marii gaggeessineera. Murtoo dhaloonni ammaa murteessu egeree Itoophiyaa fi baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hoggansi ammaa aangoo harkaa qabu carraa qabeessa ta'uu beekee haala biyyittiin amma keessa jirtu irratti hundaa'uudhaan biyya ceesisuudhaaf kan tattaafate ta'uu qaba jennee murteessineera. Akkuma gootni dhiiga isaa dhangalaasee biyya eegaa jiru nutis dafqa keenya lolaasne biyyittii ceesisuudhaaf warra hojjetan haa taanu jennee yaa'icha irratti walii galleerra. ውይይት ነው ያደረግነው። Itoophiyaan dafqa ijoollee isheetiin lafa qabduu fi bishaan qabdu gargaaramuun ofirra darbitee kanneen biroo sooruu ni dandeessis jedhaniiru. ባለው መሬት ባለው ውሃ ላይ lafa qabnuu fi bishaan qabnuutti gargaaramne misoomsuun uummata keenya sooruu dandeenya jennee walii mareechaa turre. Har'a kun galmaangee waan argineef baga gammaddani. Gamaagama kaleessa gaggeessiniin Itoophiyaan rakkoo keessaa ba'uu kan dandeessu dafqa ijoollee isheetiin qofa akka ta'e itti waliif gallee jira. Kanaaf hojii maata hanna ittiin balleessinuu fi hojjennee jijjiirama ittiin fiduu dandeenyu baafachuu qabna jennee walii galtee irra geenyeerra. የአሰራር ስርዓት መከተል አለብን የሚል ስምምነት ተስማምተናል። Bara kana akka biyyaatti qamadii kuntaala miliyoona 100 argachuuf karoorfamee hojjetamaa jira. ስንዴን ብንወስድ አምና Oomisha qamadii wajjin wal qabate bara darbe kuntaala miliyoona 60 ol oomishnee jirra. Bara kana immoo oomisha kuntaala miliyoona 100 argamsiisuudhaaf kan danda'u qamadiin facee ooyiruu irratti argama. Kun Itoophiyaadhaaf qofa osoo hin taane biyyoota rakkoo beelaa qaban maraaf oduu gammachiisaadha. አስደሳች ዜና ነው። Itoophiyaan beela seenaa taasisuudhaan maqaa isheetiin biyyoota biroof deeggarsa kennuuf jabaattee ni hojjettis jedhaniiru Dr. Abiy. እኛ ጠግበን ጎረቤቶቻችን መጥገብ አለባቸው። Nuti quufnee ollaan keenyas quufuu qaba. Nuti uummata gargaarsaan jiraataa turan waan taaneef nutis dabaree keenya Itoophiyaan jennee gargaarsa kennuu qabna. Kana gochuuf Itoophiyaan dandeettii guutuu akka qabdu hojii misooma qamadii irratti naannoo Sumaaleetti hojjetame agarsiistuu guddaadha. Naannoo Sumaaleetti misooma qamadii hektaara irraati kuntaala 40 ol argamuun ijaan arguun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. ይህ ተአምር ነው።